nurratti hinmonee Karoorii Seexanaa nurratti hintaanee Yesuusin amannee nu jalaa baane akeekni Seexanaa nurratti hintaanee Yesuusin amannee nu jalaa baane nu booji'eera fannoorra oole mootummaan du'aa akka nurratti hinmonee Karoorii Seexanaa nurratti hintaanee Yesuusin amannee nu jalaa baane akeekni Seexanaa nurratti hintaanee Yesuusin amannee nu jalaa baane. Gadoof deebisee dhufe iddoo isaa dhiisee gatii keenya raawwatee nu boqochiise qajeelummaa nuuf kenne ofiisaa dhiigee ilmi Waaqayyoo hojii Seexanaa dhiigee nu booji'eera fannoorra oole mootummaan du'aa akka nurratti hinmonee Karoorii Seexanaa nurratti hintaanee Yesuusin amannee nu jalaa baane akeekni Seexanaa nurratti hintaanee Yesuusin amannee nu jalaa baane. Akki yaadamee ture bakka akeekameen yaanni diinota harka fashaleeffame sababa cubbuutiin kan duudee karaa dhiiga isaatiin nuuf bane balbala haaraa nu booji'eera fannoorra oole mootummaan du'aa akka nurratti hinmonee Karoorii Seexanaa nurratti hintaanee Yesuusin amannee nu jalaa baane akeekni Seexanaa nurratti hintaanee Yesuusin amannee nu jalaa baane. Sagaaleen gubbaa dhufe hunda gaararraa ija keenyatu arge ifa waaqarraa dukkanni nu booji'e warri mancaane garbummaa jalaa baane birmaduu taane nu booji'eera fannoorra oole mootummaan du'aa akka nurratti hinmonee Karoorii Seexanaa nurratti hintaanee Yesuusin amannee nu jalaa baane akeekni Seexanaa nurratti hintaanee Yesuusin amannee nu jalaa baane Yesuusin amannee nu jalaa baane Yesuusin amannee nu jalaa baane wangeelatti amannee nu jalaa baane wangeelatti amannee nu jalaa baane. I don't think we're freaking out for no reason. I want to know. Oh no, no, I wanna know. no. There's something in there. Wait, what is that? No, Amy. What? 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 Oh Ew. no. Oh my God. Ew. Wait. No. Dude. Okay, let's stop. There's more. There's more. Let's stop. There's more. Let's stop unboxing the baby doll. I can't stop. I can't. I'm so I'm gonna freaked take out. this, No. Don't take it. Look, Amy, there's more. Dude, ew, don't touch your eye after touching that. There's more. What is that? What is that thing? I don't know. It was kind of squeaking. Maybe it was like a... Hold on. Oh my God, it's like a little tin. Ew. It's like a little tin. Oh, dude, don't, no. I was just thinking, oh no, something just came to my mind. What if it's like... What is this? What is that? I don't understand. Oh no. Oh no. What No. was No. that? No. What No. was No. that? No. What was No. that? No. No. Ew. No. 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 Ew,
put that down. There's sick. There's human hair and teeth inside this. Oh my god. Oh, dude, that's disgusting. Oh my God. No.